Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa. Chaanaliin kun chaanalii Dr. Naafi Adgeetu official dhimmoota garaagaraa irratti karaan dura odeeffannoo fayyaa simbiraan ga'aa turuun keenya ni beekama. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin immoo bifa addaatiin namoota kaaniif fakkeenya ta'uu danda'an kallattii hundumaatiin kan irraa barachuu dandeessan namoota dhiibbaa uumuu danda'an kan jedhu isiniif qabannee sagantaa haaraa jalqabnedha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis keessummaa addaa of biraa qabna. Akkuma argitanii keessummaa keenya wajjin wal barree gara sagantaa keenyaatti seennaa. Sagantaa addaatii waan hedduu irraa barattu chaalenjii jireenyaa keessa dabarsee amma sadarkaa kamirra akka jiru akkasumas immoo dargaggootaaf immoo dhaamsa kamii akka qabu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan YouTube chaanalii keenya maamila ta'a. Subscribe gochuudhaan odeeffannoo guyyaa guyyaa argadhaa isiniin jenna. Gara sagantaa keenyaatti dabarraa. Nordofa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaa keenya wajjin yeroo itti wal baru ta'a eenyu akka ta'e maal akka hojjetu sumarraa barraa hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu wajjin taasisni jenna. Duraan dursa sagantaa keenyaaf eeyyamamaa taatee namootaaf barumsa kennuudhaaf dhufuu keetiif guddaa galatoomi isin jenna. Ayi, anallee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal bara. Okay, ani maqaan kiyya Shimallis Sooressaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee Shawaalixaa geedootti dhaladhe harka caalaa barnoota kan inni dabarsee galu Wallaggaa Bahaa keessattidha. Kan fakkaata. Galatoomii Shimallis Sooressaadha. Shimallis Sooressaa jechuun waan tokko quban qaba. Ogeessa fayyaa turte. Ogeessa fayyaa, ogeessa kompiitaraa, ogeessa seeraa, ogeessa hiikaa afaanii, daldalaa akkasumas immoo motivational speaker yookiin immoo treeningii yookiin immoo karaa garaa kan kennu waan baay'ee dhagabaayisee ogummaa garaa garaa qabda. Dhaggeeffattoota keenya nama ogummaa tokko duwwaa qabu miti, ogummaa 5 ol kan qabudha. Mee jalqaba ogummaa fayyaa yeroo jalqabde kaasee deemsa jalqabde kaasee gammaatti waan kan jiru maal fakkaata? Maaltu jira seete yookaan immoo dhaggeeffattoonni keenyas kan isaan hubachuu qabanii fi yookaan gadi fageenyaan keessa isaanii ilaaluu akka danda'aniif kan isaan gargaaru muuxannoo koo gabaabinaan ni ibsaa fi ani ijoollummaa kootti akkanan siin jedhee Shawaalixaa magaalaa Geedootti dhaladhe. Nama magaalaatti dhalatee baadiyyaa keessatti guddateedha. Namni harki caalaan baadiyyaatti dhalatee magaalaatti guddate. Ani garuu magaalaatti dhaladhe nama baadiyyaatti guddateedha. Ijoollummaa makootii kaasee rakkoo keessatti guddadhe. Ati koof abbaan koo walii galtee hin qabanii. Abjuun haadha koof abjuun abbaa koo waliin gitu. Sababa sanaatiin isaanis yeroo waggaa 7 akkasiin ga'u adda ba'anii baadiyyaatti adaadaa koo biratti guddadhe. Kanaafuu bakki dhaloota keessan yookaan immoo bakki itti guddattanii mul'ata keessan yookaan immoo abjuu keessan argachuudhaaf yookaan immoo abjuu argachuudhaaf nama gargaara. Ani abjuu koo kan hin argadhe baadiyyaatti. Baadiyyaa immoo kan itti argitu egaa ni beekta. Hundi keenya iyyuu ijoollee baadiyyaa waan taaneef namoota 3 qofan arge. Inni tokkoffaan bulchaa gandaati. Inni lammaffaan barsiisaadha. Inni sadaffaan nama baabura daaku akkanatti miiza nama zanee maallaqa guuttee galu. So abjuun koo abjuu kana sadanii ala ta'uu hin dandeenye. Bulchaa sana ni jibbe. Yeroo sana maalii fi namoota adda addaa qabee gara waraana adda addaatti ergaa ture. Haadholiin yogguu maal jedhan nan jibbe isa rijeektiin. Naqabuu danda'a jettee. Rijeektiin godhe. Itti aanseetanii barsiisaan jaalladhe. Barsiisaan kiyya tokko barsiisaan Guutaa Mangashaa jedhamu jira. Hedduun jaalladhe. Kanaafuu akka isaa barsiisaa ta'uu barbaade. Yogguun immoo gadi fageessee ilaalu barsiisaan sun immoo miindaa jeetti argata. Kasabatti qofooyyee qabu immoo kan biraa yaaduutti ga'e. Innis maali nama of coodaa kuusan. Ganama qaraxiitii duwwaa qabatee deema galgala maallaqa guuttatee qaba. Kanaafuu ana abjuun koo kana lamaan ture. Yookaan maallaqa argachuu kan barsiisaa ta'u jechuudha. Barnoota koo baradhee Bulchaa gandaa ta'uu of keessaa baaftee. Ijoollummaa kootii kaasee stiil ammammaattu karaa sana. Kanaafuu immoo maal tafe abjuu lama yookaan immoo mul'ata lama tafe. Innis barsiisaa ta'u yookaan immoo nama baadiyyaatii abbaa motoraa ta'u jechuudha. Motora baabura samii andaa kun. Baabura daaku. Baay'ee to'asumnu abbaan koo haadha koo kan inni isaanii wal jaallatanii bakka baaburatti. Yeroo baay'ee achitti hariira galtee dabaree eeggachuun jira. Dabaree keessa waa hedduu haasofta. Waa hedduu wal bartaa. Eessumni koollee maqaan isaa dabaree jedhama. Baabura daakaa ture jechuudha. So sana booda
maatiin barumsatti si jajjabeessu anis barumsatti jajjabaachaa dhufe barumsatti eeggan jajjabaachaa dhufe barumsa koo itti fufee kutaa 12tti yogguun qormaata fudhu yeroo keenya sana qabxii 3 naa dhufe. Qabxii 3 naa dhufeetiin an sadarkaa tokko waan hin barbaadu barsiisaa ta'u. Qabxii 3 si dhufeen immoo barsiisaa ta'uu hin dandeessu. Yeroo sana jechuudha. Ndawum yeroo qabxii 2.8 yoo fidde TTC immoo maal yaa barsiisummaa yaa. Kasiri waan isan barbaade. Isuma amma qabxii 3 fidellee. Ijoollummaa irraa kaastee si keessa waan jiru jechuudha. TTC sana barbaade jennaan ati waan qabxii fiddee darbitee fi kompiitaraan ni qabamta. Kanaafuu sanumatti fufuu qabda malee TTC akka dargomuu hin dandeessu naan jedhan. Beekumsa ni qabu hubannoo ni qabu yeroo sana dadhabaa ture. Hayyee jedhee qabxii sanaatiin maaliin guuta jedhee gaafa barbaadu nama gaayid na godhu tokko hin dhabe. Kanaafuu barsiisaa keenya barsiisaa herregaa tokko gaafadheenaan ati mana cimaa turte qabxii kana fiduun qabduuti medical laboratory gadiidha. So medical laboratory sana nan guute Gondar nagee Gondar waggaa lama baradhee Oromiyaan BCD moona ramadee Harargee keessa BCD mocha Harargee keessa BCD moona ramadee almost magaalaa Hararraa kiiloomeetira 18 fagaatti ji'a lama waliin hojjennu qabaatii lama waliin hojjennu dorgommii hospitaala warra poolisii Hararin gale. Gan Harar galeetiis anamma maalin barbaada barnoota kootiin qabxiin yeroo sana fidee qabxii fiduun malee waan ta'eef barnoota kootiin laaboraatooriidhaan itti fufuu jennaan carraan itti laaboraatooriitti barattu hin jiru. Kanaafuu maalin godhe computer science Oromiyaa University join godhe. Laaboraatoorii barattee computer science galee. Computer science galee. Computer science galee immoo computer science gaafa ni bahu mindaan ani kompiitaratti barsiisummaadhaan qacaramuu fi yeroo sanatti na gaafatanii fi mindaan ani fayyaadhaan argadhu wal caala. Inni sun 1700 fayyaadhaan gara 3000 argadda. Garaagarummaa qabu. Kanaafuu barattee kam gootee gaddee bitee tun yeroo sana jechuun maali fiildii wal fakkaatuun. Sigalee fiildii wal fakkaatuun gaddee bitee hojjechuun qabdu. Garuu gadjettee hojjettee akka guddachuu dandeessu immoo ni amana. Kanaafuu maalin godhee ogummaa sanaan waa hojjechuu hin dandeenye yeroo sana maallaqa hin qabu ture mana kompiitaraan banaan jedhe mana kompiitaratti barreessan maallaqa hin qabu liqeeffadheetanii konteenara qarshii 1,200 baatii 3 kireeffadhe liqiif qusannaa deemeetan qarshii 5,000 fudheetan kompiitara bitadhe sana booda kompiitara suphuu fotokoppii suphuu utuun hojjechaa jiru kolleejjii dhuunfaa IT dhaan akkam barsiisuun affeerame. Sanaan amma gaafa bankii kun mul'ata kee dhufaa jirta. Mul'ata tokkotti dhufe. Sanaanis ogguun barsiisu callaan sun na keessa jirti. Na keessa bahuu hin dandeenye. Callaa sana immoo argachuu hin dandeenye. Kanaafuu fiildoota biraa callaa kan argamsiisan jedhee network marketing kan jedhamu keessan galee sana keessatti gabbisa sammuu yookaan immoo personal development jedhan sana qaceellootti fudhe anis qaceellootti namoota barsiisuutti hin ka'e. Oromiyaa keessatti bakka hedduu deemee barsiiseera. Hanga Asallaa Arsii deemee barsiiseera. Wallagga hanga Naqqamteetti jechuudha. Asiinis immoo hanga Dabra Maarqos maal jedhanitti soggu sana deemee barsiisaan ture barachaan ture. Sana keessatti eeggan of gabbisee booda gara biizinasii dhufuu danda'e. Gara biyya alaa deemteetta. Kanuma achitti sin jala dhufatu jira jechuudha. Gara biyya alaa gara yeroo sana lallabaa turte irrattis lallabaa turte waan ta'eef deemeera actually China deemeera. China Beijing fi Tianjin kan jedhamtu daawwadheera. Guyyaa 15 achi tureera. Sana boodas carraan itti Dubai deemu argadhe Dubaayis deemee Sharjaa maal akka jedhan kanas dhaqee daawwadhee argeen jira. Garuu kasi dhibbu biyya alaa deemee oguu dhufu namoonni heddumaaf deebitee nan jedhan. Achitti akka haftu barbaadu ture. Achitti akka dhufu barbaadu. So waan immoo ilaalcha maaliin qaba ganduma dhalatteetti biyyuma dhalatteetti lammiima dhalattee keessatti hojjettee milkaa'uu guddachuu ni dandeessa. Nama jedhee amanu waan hin tureefi ani gara biyya alaa kana achi turu kan fedhu jedheen deebiseeni gusan ati ni gowwoomte naan jedhu. Stiila namummaatti sin gowwoomte. Maaliif namni tokko gamoo ijaarteef yookaan immoo waan adda addaa ijaarteef miti mul'ata kee jiraachuu dandeenya gammachuu guddaa. So ani immoo mul'anni koo akka nama siin jedhe duraan kaasteetta leenjii gabbisa sammuu kennaan jiran malee jechuudha. Galee jiraachaa jiran mul'ata koo jechuudha. Kanaafi amma kana qofa miti kitaaballee barreessiteetta barreessaadha si jedhu.
Faarfannaas baastetta. Egaa guyyaama tokkotti gingishinee finna malee guyyaama tokkotti gingishinee finna malee waa hedduu tuttuqeera. Waa hedduu tuttuquun koo namichi kun nama jabaadha jettanii akka na raajeffattaniif yookaan immoo akka isin aboo namni kun naan jettaniif miti. Namni hunduu waan kana hunda tuttuquu akka danda'u namoonni sagantaa keenya hordofanis isaan keessa dandeettiiwwan hedduu akka jiran akka isaan hubataniif malee seenaa koo qofa akka jedhameti. Akka jette Faaruus baaseera. Afaan Oromootiin bara 1998 baase. Faaruu sana Wallagga keessa Asanga Shawaa Lixaatti Sayyoo maali Shaambuu Haratoo Gabatee maal Kombolchaa deemee tarraabsaan ture. Kitaabas kitaaba baasee jira. Especially yeroo network marketing keessa ture. Kitaabota afaan Oromoodhaanis afaan Amaaraatiinis baasee jira. Ammas immoo jechuudha. Especially namoonni hedduun maal jedhu seete maalan hojjedha hojiin hin jiru. Maaliin an hojjedha maallaqni hin jiru. Akkamiin an hojjedha anoo tooftaan beeku biyya alaa deemuuf maal godhus hin beeku siistama sadan beeku siin jedhu. So kanaaf deebiin ani deebisee maalidha? Maalan hojjedha? Akkamiin an hojjedha? Maaliin an hojjedha tooftaan ani eenyu dursii? Sigale jalqaba fakkeenyaaf amma bishaan kuni bishaan kana kan dhuguu dandeenyu bishaan waan ta'eef gaaza tootee dhugnu. Sigale kanaafuu jalqaba kun bishaan ta'uu eega beektee boodadha kanatti dhugnu jechuudha. Ani maali? Maaf hin uumame? Maaltu na keessa jira? Keessa koo maaltu jira jettee keessa kee ilaaluu qabda. Kan keessa kee jiru sana immoo maal gochuu dandeessa? Hojiitti jijjiiruu dandeessa, maallaqatti jijjiiruu dandeessa, tooftaa yookaan siistamatti jijjiiruu dandeessa. Even barnoonni yeroo ammaallee jechuudha. Egaa barnootas kaasteetta. Barnoota ijoollummaa irraa hawwii waan hin qabu. Fayyaa baradheera, computer science baradheera, business administration baradheera, seera barachaa jira. Laws barataa fayyaa, computer science, business administration, seerallee laws barataa egaa kabira baranammoo master psycho leadership dhaan leadership baay'een jaalladha. Hedduun dubbisa. Mee certificate yookaan immoo waraqaa ragaatii raadii garamu jedhanii master psycho sirriitti soqaan jira. Daldalaa akkasii jedhu. Akkasumas immoo tajaajila hiika afaanillee biiroo qabdan laattaa jiru. Qubee translation kan jedhu hiika afaanii Ingiliffaa afaan Amaariffaa afaan Oromoo dandeettii kan sadan waan qabduuf tajaajila kanas akka kennutu biiroo kennan beeka. Kan biraa immoo daldalaadhas hin jedhu daldalaan hancootee bareedaa qaba Harar keessatti hancootee nama fidee gurguraa jiruudhas hin jedhama akkam. Akka nama siin jedhee baree keessa kee gaafa soqxu keessa keetii waa hedduu argatta. Fakkeenyaaf Chaayinaa guun deemu Chaayinaa irraa waa baradhee dhufuu qaba. Callisee ma Chaayinaa deemee ilaalee daawwadhee dhufuu miti. Chaayinaa guu deemte dawaa isaaniillee agartee toote dawaa aadaatiin kan isaan baay'ee guddatan. Sigale hancootee guu laaltu ajaa'iba bara. Hancootee amma googloota gootee waa hedduu argatta. Lafee cabeef jettu maal jettu gaasin warra fayyaa ifabanuuf godha malee kan sheebii egaa xiqqaate dhuguma 150 olitti sattan 105 olitti sattan miti. Kanaafuu hancootee immoo kaalsheemii ta'uusaa yuunivarsiitiin Jimmaa, yuunivarsiitiin Wallaggaa, yuunivarsiitiin Amboo mirkaneessee jira. So egaa kun ta'e fayyaa baradhee namni fayyaa namaafis xiqqoo gargaaru. Biizinesii baradhee namni haa nyaatanii businessis naaf kennan. Kanaafuu carraan argadde yookaan opportunity argadde gara maalitti jijjiiruun qaba. Gara daldalatti jijjiiruun qaba. Kan biraa waa tokkotti ni amala. Namni tokko kan inni dhalate mataa isaa qofaaf miti. Nama biraafis hafuu qaba. Amma fakkeenyaaf akka maddii jettee mana nyaataa lama banee jira. Mana nyaataa lamaan sana keessatti namoota 20 oltu jira. Loof waggaa 5 carraa namootaaf bantee carraa hojiilee banee jira jechuudha. Namoonni nyaatan har'a akkasii dhabu dirree dawarraa namni tokko dhufee nyaatan cootee. Nyaata kana nyaadheen beekonni kana dura nattaafu lakki nyaadhumaa rakkoon qabu jedhee ni nyaate. Haadha manaa isaa fi ijoollee isaaf teekaawwee fudhatee. Nyaata sana beekan namoonni baay'een asitti ruuzaa kunnaan jira tokko. Kanaafuu carraa si keessa jiru fayyadamuu qabda. Amma namoonni tokko hojiin dhabeera. Baay'een gadda akkasii. Maaf hojii dhaban seeti? Of fannisan. Of hin fannisiin jechuudha.
namoonni tokko masiin mataa isaa dooktara ta'e YouTube ammaaf hojjeta siin jedhani jedhe yaa carraan guddaan dooktara bakka dooktara taatee carraan biraa kan jiru bakka dooktara taatee kidinee tokko keessatti hojjechuu dandeessu waa hojjechuu dandeessa garuu YouTubeidhaan gaafa sagantaa kan dabarsitu namoota hedduu miileenaan biileenaan lakkaaman namoota addunyaarra jiran namoota biyya keessa jiran sarba gochaa kan tajaajilaa jirta jechuudha kanaaf akkasuma maaliin qaba akka jedhu of ilaaluu qaba maaneejimentiidhaan barate hojiin dhabeera maal yookiin hojiin dhabeera inni maaliin barbaade maaneejimentiidhaan barbaada hojii kan biraa uumuu danda'u kasi gaddisiisu immoo namoonni ganda jiran maal jedhanii barreessuuf isee hojii dhabaadha jedhanii barreessu okay kanaafuu kiisisaa keessaa baasee hojii dhabaa ta'uu isaa jechuudha waraqaa ragaa qabatee deema jechuudha darbee qaamonni waraqaa ragaa kana kennanis hojii dhabaadha jedhanii gaafa barreessaniif waraqaa dhimmaarratti hojii dhabaadha guutti mani sammuu isaatti ani hojii dhabaadha jedhee fudhatee deema yeroo baay'ee waraqaa hojii dhabaa dhaqeen baasifadha yommuu san deeman jira namoonni baay'ee akkas jedha jechuudha garuu inni guddaa dandeettiin hojii hojjechuu isa keessa jiraachuu beekuu qabaadha kana waan wallaaleef malee namni tokko yoo xiqqate beektoonni akka jiranitti ogummaa 500 hamma 700 qabaadha speeshaalii kitaaba tokko milkaa'inaaf dhalatte kan jedhu Dr. Amaanuel Bulummaa kan jedhaman Keeniyaarra kan jiran barreessanii turan. Na baruu isaanii sana keessatti kana kaasanii jechuudha. Kanaaf barumsi al takka yoo itti beekte malee barumsi mataan isaa maal gabroonfataa which means dandeettii keessa jalaa oksama. Dandeettii ati qabus jalaa oksa. Ani maaneejmentiin baradhe bakka ani kana booda maanaajarin ta'a yookaan bulchaan ta'a jetteetu akka yaaddu si godha. Ati garuu dandeettii hedduu ni qabda ogummaa hedduu hojjechuu dandeessa. Fakkeenyaaf anarraa kan isaan baratan ogeessa fayyaan ture, ogeessa kompiitaraan ture, ogeessa biizinasiiti, ogeessa seeraati, ogeessa tajaajila hiika afaanii kennuuti, ogeessa hancootee wallaggarraa fidee hararitti gurguruuti. Kan barsiisaan tures sigale barsiisaa kolleejjiin ture itti gaafatamaa muummee ayitiin ture iyyuu sigale kanaafuu kan orku hin jiru kan daangessu hin jiru namoonni tokko maaliif jedhu amma namoonni taanillee kaleessa dhufanii ogummaa tokkoon professionaalii ta'inaan jiru bakka ogummaa sanaan kabajamtee deemtaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma gochuu namoonni baay'een akkuma naan jiran. Fakkeenyaaf dooktara taatee bakka maal hin ta'isiiti yeroo mana kompiitaraa bale maal mucaan kun hin maraatee jedhan maal jennaan huccuu adii uffatee hospitaala hojjechuu dhiiseetu as kompiitara daakuu gurraachi maal haxaana jedhe piriintariin hogguu isheen jalaa didduun shirreeffatta sigale sana miti hojiin kamiyyuu kabajamaa qonni baay'ee kabajamaadha garuu lafatu hin jiru kanaafuu opportunity bira barbaadu qabu so barumsi ati barattee sunis maanaajimentiidhaan baratte gaariidha biizinasii qabbanattu keessatti waa'ee maanaajimentiin rakkattu maanaajimentii keessatti barnoota tokko jira supply chain management ogummaa fakkeenyaaf akka kee jechuudha kitaaba namni kamuun barreessa kitaaba maalii barreessite kitaaba fayyaa kitaaba fayyaa miti fayyaa keessatti vaaluu ta'e qabdaa jechuudha sana kitaaba irra gaafa oolchitu ni mi'aawa of course akkasii dabalaa kaastee egaa waan baay'ee kaafneera jalqabarraa kaasnee yoo ilaalle maaliin hojjedhaa akkamittiin hojjedhaa maalan godhaa caalaa ani eenyu dursii akkasumas immoo chaalenjii baay'ee keessa dabarsteetta ogummaawwan garaagaraa ogummaawwan torba walii garaagaraa manatti himtee ogummaawwan kanneenis immoo yommuu keessa dabartu chaalenjiin garaagaraas mudachuu danda'a keessumaa yeroo ammaa kana immoo dargaggoota keenyaaf dargaggoota jaarraa 21ffaa keessa jiran kanneenii fi dhaamsa guddaadha jedhee yaasirraa waan guddaa baratu jedhee yaada mee ilaalcha isaan ofii qaban ilaalcha isaan hojii isaaniif qaban ilaalcha isaan biyyaaf qaban kana ilaalchisee chaalenjii jireenyaa keessa dabarsitee iddoo wal qabsiistee wanta jettu yoo qabaatte. Ammoo inni guddaan inni jalqaba of baruudha. Bakka of baru ani eenyu ani maali jedhu of baruu qaba. Fakkeenyaaf amma bishaan kana dhugaa jirra. Sababni isaas bishaan waan ta'eef. Miti? Bishaan waan ta'eef bishaan dhugaa. Kaameeraa of dura dhaabbannee jira. Maaliif? Waan nu waraabuuf. Sagalee guddistuun immoo jirti fuuldura keenya. Keewwanni maaliif sagalee keenya waan nu guddistuuf. Anoo maali mee hojiin koo maaf hin uumame rabbiin kun maaf na uume ka jedhu beekuu qabda sana yoo beekte wanna uumamte sanaaf hojjettaa jechuudha mul'anni koo maali abjuun koo maali yoon baradhes barumsi mul'ata koo kana na dhabsiisuun qabu maali ijoollummaatti rakkoon ani maatii koo furuu barbaadu rakkoon ani naannoo koo furuu barbaadu rakkoon ani biyya koo furuu barbaadu rakkoon addunyaa kanaaf furuu barbaadu ani maali ka jedhu
mul'ata kee ganama barbaadee argachuu qabda jechuudha. Mul'ata kee ganama barbaadee argatte jennaan mul'anni kee sun immoo gufuu guddaa qaba. Si kuffisa. Ni kufta. Kufaatii sana keessaa ni kaata ni deemta ni kaata ni deemta ni kaata ni deemta. Fakkeenyaaf adeeroo dhalattu ijoollummaa kee tan meeqa kufte ni yaadatta. Yaadatta. Maatii otoo gaafattee sitti kolfu namni guddatee waa yaaduu si jedhu. Kufaatii kee yeroo sanaatu har'a dhaabbattee akka deemtu si godhe. Kufaatii koo yeroo ijoollummaa sanaatu har'a dhaabbattee akka deemtu. Abbaan koo haati koo mucaan keenya lafa tuquun qabu warqaa lafa bu'uu qabu jedhanii moohaadhaan maranii tolu guddisanii dhufte warra kana naafa taanii jiraannaa jechuudha. Kufnee ka'uu keenyatu jabaa namaa nu godhe jechuudha. So daandii milkaa'inaa kam keessattuu kuftee ka'uutu jabaa si godha. Kitaaba tokko keessatti maal jedha seete John Maxwell jechuudha. Fail forward siin jedha. Fuulduratti kufii siin jedha. Kufaan diyu fuulduratti. Fakkeenyaaf amma namni duubatti kufe hin oolu bara. Ni du'a yookaan ni laamshaa ogummaa keessan dhiiga ooluu godha. Asumaan akka jiru namni gogaa. Namni akkas kufe garuu ni oola bara. Akkaan lafa qabata. Funyaaniin isaa ta'u addaanis dursee dafee ni qabata. Milkaa'ina keessattis seera milkaa'ina keessattis gara duubaatti kufuu hin qabdu. Innis abdii kutachuu hin qabdu. Innis namoota biraa ilaaluu hin qabdu. Innis nama ganda kee ilaaluu hin qabdu. Innis abbaa kee haadha kee ilaaluu hin qabdu. Abbaan kiyya kutaa 8 bare. Ani garuu rabbittaa tolu digirii 4 qaba. Sigale abbaan koo 8 jedhee ani 10 gahee dhaabbachuu qabu yookaan 8 gahee dhaabbachuu qabu deemuu qabu. Namoota addunyaarra jiran hunda yoo ilaalle maatiin isaanii hiyyeeyyiidha. Soorii nama arginu hunda jechuudha. Sigale kanaafuu fuulduratti kufu. Fuulduratti kufachuu maal jechuudha? Mul'ata ofii faana deemu, abjuu ofii faana deemu, gara fuulduraatti tarkaanfachuu, abdii horachuu, mul'ata horachuu jechuudha. Kanaafuu kana gochuu qabna. Kana gochuudhaaf kitaabni mana barumsaatti baranne sun nu barsiisu. Fakkeenyaaf amma isin yeroo meedisinii barattan ni agarra. Alaana akkanatti barbaattee guuree nu gaddisiisanii haa gargaaruudhaaf jennaan. Sa'aatii nuti dubbisnu caala dubbisu. Garuu kitaaba amma sanaa baatanii jireenya keessatti immoo duubaadha. Kitaaba jireenyaa fuula 100 buusan dubbisanii argitu. Kanaaf kadhati jiraattu immoo jireenya bara. Barumsa sana miti. Gurbicha amma maanajimentii baratee koo maanajimentii miti ka jiraatu bara. Gaafa mana garuu jireenya jiraata. Of course. Jireenya jiraachuuf immoo kitaaba jireenyaa dubbisu. Of course. Ka jireenya kee jijjiiru, ka mul'ata kee jajjabeessu, ijoollummaa keetti kana turte, ka dammaqi jedhee kan irra si oofuu jechuudha. Kitaaba jireenyaa. Yeroo ammaa kana kitaabni jireenyaa hedduu barreeffamaa jiru. Kitaaba sana dubbisuudhaan maal gochuu dandeessaa? Jijjiiramuu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu dargaggoo keenya kan hin gorsu akka caalaatti jechuudha. Yuutuubii adda addaa. Fakkeenyaaf nuti amma eegallee jedhama. Kun waa'ee kun jireenya. Waa'ee jireenya odeessina. Eegalle kufnee ka'uun keenya laal ala 10 gaafa kuftuu gammaduu qabda. Maaliif? 11 irratti ni kaataka. Eegalle al takkaa kuftee tataananu siyaasa ganna. Sagal kufuu qabda. Kufaatii abdii kutannaa keessa gala uummanni keenya baay'ee. Kufaatii booda milkaa'inni argattu gammachuu dandeessii kennu. Ani waggaa hedduun dalagaa ture. Amma nan gaa ture nu furdachaa jira. Sibee kan ture. Anillee waan an argadhe caalaa kufaatii koo sana na gammachiisa. Sirrumatti hin kufeen jira. Sigale amma al takka nama tokko niin kufee guyyaa dubbin jedhee kufin jedhani. Sirriitti kufin jedhani. Si boqqolloo ni beektamni. Boqqolloo muka tokko mana keessa kaa'ee waggaa 5. Waggaa 5 booda maal ta'a? Mukuma tokko bara. Jijjiiramu. Muka daanoonuu jechuu danda'a. Of course. Boqqolloo muka tokko sana mee facaasime biyyoo keessatti haa kufu. Maal ta'a? Baay'ee ta'a. Kumtaala 100 ta'uu danda'a. Waggaa 5 irraa kumtaala miliyoona ta'uu danda'a. Jireenya akkasii kuftee hogguu kaatudha kanatti milkaa'uu dandeessuuti. Kufaatii namni maal naan jedha? Namni natti kolfaa. Kufaatii keessatti namni jalqaba kufe eenyu akka ta'e beektaa? Si mataa keeti. Ati mataan kee abdii kutattee jennaan gaafa manaa baatu namni akka saree sitti duutamu. Sana booda ni dhaabbattaa jechuudha. Ati mataan kee garuu mul'ata qabda taanaanu bira dabartee deemta. Waa'ee isaanii hin dhageessu. Kan si fayyadu keessaa fudhattaa, kan si fayyadu immoo dhiistee bira dabarta. Kanaafuu kufaatiin jibbinaa, kufaatii jaalladhaa, kufaatii mindeeffamaa beektani? Mindeeffamaa maaliif mindaa keessatti hafaseeta? Ji'a dhuftii naftu baqa. Rakkoo qabdi? Hin qabdu. Ishumaan mindaa argataa torbeetti al takkaa makkiyaatoo dhugaa. Ji'atti al takkaa immoo barbaadee mana
wayii deemee foon nyaatee gala kana nan dhabsiisin jedhee ta'a. Rabbi garuu kana qofa sii kenne waa hedduu sii kennee jira. Kutaa sammuu keenya keessaa gama fayyaa yoo ilaalle mataa isaa iyyuu kutaawwan baay'ee isatti fayyadamu. Fakkeenyaaf kutaawwan hojii garaagaraa aartiidhaaf kan jiru, kutaan yaaduudhaaf jiru jira, imooshini fiilingiidhaaf kan jiru jira. Baay'een keenya bireediin keenya virjinii ta'aniiti kan jiru. Gabaan baay'ee kana dubbadde keessatti. Kanaaf barumsa guddaa argannee irraallee waan guddaa irraa baradhe dhaggeeffattoonni keenyas immoo sagantaa keenya hanga ammaatti ture irratti waan guddaa akka irraa barattan waan guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Milkaa'ina keessatti kufaatiin fuulduratti kufu gara milkaa'ina caalutti nama ceesisa. Waan tokko hojjechuun dura eenyummaan keessan ani eenyudha kan jedhu baruu akka qabdan. Chaalenjiiwwan jireenya gara fuulduraatti nama mul'atu keessa immoo darbuudhaaf kutannoonis akka barbaachisu gootummaa namatti keessummaan keenya guyyaa irraa aansoo guddaa argattee jedhee yaada. Xumura irratti yaada daqiiqaa tokko mun yaada qabdu yoo jiraate. Yaadni ani qabu hedduu galatoomii siin jedha. Maalatis nu rakkistee bari kallattii adda addaatiin asiin amma kallattii kana dura karaa biraa cabsaa turte amma immoo sammuu cabsutti seentee jirta. Baay'ee gaariidha inni kun baay'ee kan jajjabeeffamudha. Maaliif sammuu keenya irratti hojjechuu qabna. Kutaa sammuu siin beektan akka hakiimaatti egaa sintu beeka. Ani garuu akka kutaa jireenyaan dubbiseetti kutaa lama jira subconscious mind na conscious mind. Sammuu si'ataa fi sammuu sariphaa. Sammuu sariphaa keessa waan gaarii keewwannee jennaan bor sammuu keenya baay'ee ittiin si'atee ni milkoofne. Baay'ee namni hunduu milkaa'inaaf dhalate. Fadhamni kanaafuu sammuu kana sirreessuu keessattis immoo sagantaa kana qabattee dhufuu keetii fi guddaa galatoomii siin jedha. Egaa waan ittiin cabsinee hin jiru. Eelee qofa kan cabsinee galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa hanga ammaatti darbaa ture irraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Har'a qofamtii yeroo biraammoo sagantaa addaatiin barumsa kaka'umsaa yookiin motiveeshinaal ta'an isin barsiisuudhaaf ammallee keessummaa keenya guyyaa irraa wajjin qabadhee isinii dhiyaadha. Namoonni naannoo Harar jirtan immoo magaalaa Harar jirtan immoo hancootee mana isaa keenyaa restooraan mana nyaataa keenyaa fi sadan soddoo kan jedhutti gortanii dhandhamuu dandeessu. Hanga xumura sagantaa keenya wajjin turtanii nu hordofuuf keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa fayyaan dhabina.